Shimbirroo du'a namoota miliyoona 15tiif sababa taate. Bara 1958 keessa mootichi biyya Chaayinaa gosa shimbirroo Biraawun Bardis jedhamtu akka ajjeesaniif uummata biyyattiitiif ajaja dabarte. Shimbirroon tun midhaan waan nyaattuuf oomisha xiqqeessiteef jedhaniiti yaaduu turan. Haaluma kanaan qotee bultoonni biyyattiidhaa shimbirroo tana ajjeesuu eegalan. Shimbirroota kuma hedduutti lakkaa'amanis ajjeesan. Yeroo sanitti namni lakkoofsan hedduu ajjeesee badhaasa guddaa mooticharraa argachuu ture. Sababa kanaan bifa wal dorgommiitiin shimbirroota tana akka malee fixan. Garuu dhumiinsa shimbirroo tanaa faana yeroo sanitti awwaannisni baay'achuu jalqabe. Awwaannisa kana kan nyaataa ture shimbirroota uummanni lafarraa fixan tana waan taateef awwaannisa wannumti isa dhaabuu ni dhabamte. Midhaan biyyattii keessa jiru awwaannisni nyaatee fixe. Biyyattiinis beelaaf saaxilamte. Haaluma kanaan beela hamaa addunyaa tanaa kan ta'e uummata Chaayinaa kan bara 1960 takka akka mudatu taate. Sababa beela kanaatiif lubbuun namoota miiliyoona 15 dabruu dandeesse. Egaa obboleessoo jireenya kee akka feetetti bal'ifattee jiraachuu jettee qooda rabbiin nama birootiif kenne dhorkuu fi itti rakkisuuf hin yaadin. Rizqiin harka rabbii jirti waan taateef inni dandeettii isaatiin hundaafuu qoqqoodee haqa isaa kennaaf. Akka tasaa namni ati kennaa fi waan inni nyaatu dhorkaa jirtu osoo ati hin beekne balaa fi rakkoo gurguddaa sababa isaatiin rabbiin sirraa ittisaa jiraachuutu mala. Namni ati jireenya isaa jibbitu jireenya keetiif sababatiif ta'uu danda'a. Rabbii waan hunda wal madan uumeef galanni haa Raabsaatu subscribe godhaa akkasumas like share godhaa hin dagatinaa.